Ayyee ulfaadhaa carraa kana naa kennuu keessaniitiif guddoo galatooman jedha. Hunda dursa immoo kabajamtoota uummata Oromoo, sabboontota akkasumallee qondaaltota ABO biyya alaa, hayyoota, beektotaa fi qabsaa'ota gameeyyii as keessatti argamtan carraa kana nuuf kennitanii akka waliin mari'annu nuu kennuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Galanni keessanii bilisummaa fi walabummaa Oromiyaa ta'uun jedha. Kanatti aansuudhaan ani waanuma xiqqoo jedha jaallanna dura dubbatanii waan guddoo irratti dubbatanii waan guddoo irratti haasa'anii sanuma jabeessuun alatti waan guddoon qabu. Inni guddaan ani irratti dubbachuu barbaadu waanuma tokkummaa Oromoo kana akkamitti jabeeffachuu dandeenya. Faayidaan tokkummaan qabuu fi faayidaan tokkummaan dhabuun keenya irraan nu ga'e jaalwalteessaan akka dansaa fi biqilaan akka dansaa irraa dubbatanii turanii. Tokkummaa Oromoon kun yoo jennu afaaniin osoo hin taane gochaan yoo mul'ate maal akka ta'uu qabu. Yoommoo gochaan hin mul'anne yoo ta'e waan nutti fidee dhufe kan kaleessa seenaa irraa dhageenye osoo hin taane waan har'ayyuu irra jirru waan har'ayyuu arginu arguu jirraa jechuudha. Kanaaf qabsoon bilisummaa Oromoo kaleessayyuu sabboontotaan eegalte. Sabboontonni sun immoo uummatuma Oromoo keessaa maddanii utubaan qabsoo kanaa lafeen dugdaan qabsoo kanaa ta'ee kan qabsaa'ota kana akka isaan qabsaan kan taasisaa ture uummatuma kana. Qabsoon immoo kan uummataati. Uummatuma kanatu qe'ee qabee jiruu itti dhabee qabsoo kana asiin ga'ee jechuudha. Qabsoon kana asiin ga'e kana keessatti immoo uummanni Oromoo kun dur sirna gadaadhaan yeroo wal bulchaa ture keessatti tokkummaa qabaa ture. Tokkummaa isaa sirna gadaa jalatti eeggachaa ture. Kaleessa warri Oromoo kana cabsu tokkummaa isaatu cabee jechuudha. Tokkummaan isaa cabuun isaa sun immoo akka of dhabu ta'ee akka inni kaan kutaa kutaatti galee inni argee nama waamu, inni shawaa shawaadha nama waamu, inni immoo maqaa amantaa fudhatee inni kiristaana ta'e akka kiristaanaa of ta'u waamu ta'ee jechuudha. Of ta'uu dhabee horma ta'ee sana keessa waan Oromoon ta'uu qabu dhiisee silaa horma ta'ee waan Oromoon argachuu qabu osoo dhaloonni silaa har'a bilisummaa walabummaa nagaa sana argachuu qabu sana osoo hin argatiin har'allee dhalootumti akka kaleessa wareegama guddoo kaffalaa ture har'allee kaffaluu jira jechuudha. Wareegamni dhiyoo kana immoo uummanni Oromoo iyyuu kaffalaa jiru immoo wareegama seenaa keessatti iyyuu kan dhageenye sana olitti dachaa meeqa kan ta'utu kaffalamaa jira kan hiriyaa hin qabne jechuudha. Kanaaf kun cuftiyyuu kan ta'e tokkummaa Oromoo dhabamuu irratti jechuudha. Tokkummaa Oromoo kun dhabamuun isaa waan har'a ta'aa jiru taasisee jechuudha. Silaa tokkummaa Oromoo kan ijaaramu sila tokkummaan sabaa kan ijaaramu tokkummaan sabaa bu'uurri isaa hundeen isaa tokko bu'uurri keenya tokkodha jechuudha. Sana Oromummaa irratti ijaaramne karaa Oromummaan keenya wabii tokkummaa keenyaati. Tokkummaan keenya immoo silaa wabii bilisummaa walabummaa keenyaati jechuudha. Yoo tokkummaa qabaatan malee yoo namni warri tokkummaa qabu sabni tokkummaa qabu wal dhagaa wal dhaggeeffata. Maa'inaan yeroo Oromoon sirna gadaa keessatti wal bulchu tokkummaa jira. Cufti akkaataa hangafaaf quxisuutiin wal waliif abboomaa ture jechuudha. Har'a sun cufti erga cabee Oromoon har'a hayyuu isaa dhaggeeffachuu dhabee beektota isaa dhaggeeffachuu dhabuurraa kan ka'e wareegama irra kaffalaa jirutti kaffalaa jechuudha. Har'a tokkummaa dhabuun sun uummanni Oromoo faayidaan tokkummaa yoo ka'e waan inni godhu kan seenaa dur jaarraa 16 dhageenya Oromoon bahaa akka dhiyaa ga'e mootummaa funyaanitti hidhatee jiru sana waan godhe beektu jechuudha. Garuu yeroo sana keessatti wareegama qaqqaaliin akkasitti kaffalame ijoolleen Tobbeen wareegama guddoo irratti kaan irraa biyyaatti baqatan keessa warri as keessa jirtan warruma hireen garbummaa biyyaa sin baastedha. Baay'een keessa warra qaama qalbiitti irrattanii
warra hirii mi'aa dargaggummaa itti dhabdanii qeef qabeenya itti dhabdanii jechuudha baay'een keessanii jechuudha. Har'a bar sana keessatti jijjiirama akkasitti dhufe sana keessa sila kan argachuu qabu sila waan sana abbaa jijjiiramaa kan itti ta'uu qabu political power yookaan aangoo siyaasaa argachuu kan qabu sila kan dhibii osoo ta'aa jiru warrumti kaleessan hojjetaa ture ta'aa tureen wajjeessiisaa ture sun aangootti kan dhufanii fi sababa jaarmiyaan itti ta'an utuba jaarmiyaan itti ta'an oromummaa irratti wal ijaaree hayyoo Oromoo fakee dhaggeeffate sun dhabamuusaa wareegama har'a dhaloonni har'a kan kaffalaa jiruuf sana ture jechuudha. Sababni guddaan sana har'a hin beektu yoo ta'e namni as keessa jirtan sun amma ni waraanni bilisummaa namni yookaan gaddi mana isaatti hin galle yoollee maatilee ta'uu baate ollaa firarra kan kun jiru jechuudha. Har'a gaddichifti gola aadaa Oromoo maatii qotee wal dhagahuu dhabuudhaan tokkummaa dhabuu keenyatiin jaarmiyaan hiitaa ta'e sun osoo jiraatee ture Oppiidoo sila aangoo siyaasaa malaaf osoo hin taane sila yakka idil addunyaatiin Oromoon gumaa irraa qabutu as deebi'ee Oromoodhaaf abbaa jijjiiramaa ta'e abbaa qabsoo ta'e fudhatee jechuudha. Kun cufti warri kaleessatti wareegame warri aarsaa kana itti kaffale sun ammallee sun hin taane jedhee wareegama warra kaffalaa jirantu jiraayyuu jechuudha. Kanaaf waan ani gabaabumatti jechuu barbaadu har'allee waan sun akki kaleessaa sun yoo dhufe suni har'a hagam qophiidha. Hagam uummanni Oromoo biyya keessa biyya alaa kun wal quba qaba. Hagam hayyuun of qopheessee jira. Hagam beektonni Oromoo of qopheessee jira. Hagam tokkummaa Oromoon kun Oromoo isa afaaniin tokkummaa jennu miti gochaan ijaarame sanarra jirraa isa jedhu kana namni cuftu tokko tokkoon of gaafachuu qabaa jechuudha. Kanaaf danda'ame sana keessatti gaaffii uummata Oromoo haga tokko kan of keessatti qabatee wareegama itti kuffisaa jiru immoo waraana bilisummaa Oromoo. Waraana bilisummaa jechuun immoo ilma keessan obboleettii keessanii jechuudha. Warruma kinoo akkuma nam tokko jiraachuu danda'u of jiraachisuu jedhamee waamamnu sana keessa warra hireen garbummaa galtee fi hayyo fakkeenyi qabsaa'onni kaleessa ganama eegalanii itti dabarsa sun warra galmaan hin geenye qabsoon Oromoo butamte jedhee warruma kaleessa dhagaa darbataa ture har'a immoo qawwee hidhatee jechuudha. Kanaaf warra kana kan jabeessuun immoo tumsuun immoo ga'ee uummata Oromootii jechuudha. Warri kaan yoo lubbuu isaa kennan warra lubbuu isaa kennan sanaan immoo cimsuun immoo deeggaruun immoo dirqama uummata Oromoo maraatee jechuudha. Keessattuun immoo warri uummanni Oromoo biyya alaa jiru guddaa qabaa jechuudha. Warra hireen garbummaa baaste mi'aa bilisummaa beekuu fi waan garbummaan nama gootu warra beekudha waan ta'eef carraa guddaa hojjechuu qabu. Osoo wal dhagahanii jiraatan osoo namni walii abboomamu wal jala yaa'u obsa walii qabaatee jaarmiyaa hiitaa tokko sana keessatti yaada tokkoon ilaalcha tokkootiin anatu beekadhaan osoo hin taane nutu beeknu qaxxaanii kan bareetanii gosoota hojii gurguddaatu hojjetamaa ture jechuudha. Warri akkasitti seenaa warra Israa'el seenaa warra Iraan ta'uu ilaalte Israa'el irra saba addunyaa kanarratti kan taate teekinooloojiiwwan garaagaraa keessa faca'ee teekinooloojiidhaan qorannoo waan cufaan bilchaateetu biyya sana ijaaree asiin ga'ee jechuudha. Har'a nuyi iyyummaa rakkina beektotaa hin qabnu rakkina hayyootaa hin qabnu garuu rakkinni keenya guddaan Oromoo walii abboomamuu dhabuudhaan Oromoon tokkummaa dhabuudhaan dhaloonni har'a gatii kaffalaa jiru kanaaf sababa kan ta'e tokko numaayyuu jechuudha. Maayinaa meeshaan keenya guddaa tokkummaadha. Tokkummaan sun kaleessa hayyoonni guddoo ittiin sirbaniiru ittiin shubbisaniiru tokkummaan sun tokkummaa Oromoon eegamu sana hin dhumnee jechuudha. Sila tokkummaa sana irratti kan hojjechuu qabu warruma qabsoo saba kanaa yaan warru bishaan mataa yaa waan ta'eef sila isaantu walitti fida isaantu mataa walitti qaba sila isaantu ijaaruu qabaa jechuudha. Sila Oromoo ijaaruu qabaa jechuudha. Kanaaf har'allee uummanni Oromoo ijaaramuu qaba. Keessaa fi alaatiin jechuudha. Maayinaan yeroo dhufayyuu Oromoon seenaa keessatti 1991 jaalwaaltessaa ni meera. Bara Haile Sillaasee illee sababootuma Oromoon guddoofe itti wareegama
itti miidhamee garuu guduunfachuu dadhabuu harkaan qaqqabachuu kan dadhabee haga yoona dhaloonni gatii kan itti kafalu haati Oromoo kan boosuu fi har'a osoo mataarra walitti ijaarame warrumti qabsoo saba kanaatiin deemna jedhan hayyoonni hooggantoonni walitti dhufee akka sirna gadaa sana keessatti wal hubannoo jira. Xiqqaan guddaa qabacha, guddaan guddummaa isaa beekee, xiqqaan xiqqummaa isaa beekee akkasitti waliin deemaa jira. Har'a garuu hayyoonni callisanii, beektonni callisanii sana keessatti hojiin tokko hojjetamaa hin jiru jechuudha. Dura amma yeroo bara 2018 warraaqsa sana keessatti hayyoonni Oromoo warri daasporaan kun biyya alaa jiru dippiloomaasii sagalee ta'uu fi hojii gurguddoota hojjetamaa ture jechuudha. Har'a waan sun iyyuu hin jiru. Galatooma Dooktar Tsaggaayee waan kanallee irraa dubbatanii jiranii jechuudha. Waan suni maaliif rakkoo waan sanaa maayini? Maddi rakkoo sanaa maayini? Oromoo gahee guddaa gahee guddaa afaan ta'ee meeshaa dippiloomaasii ta'ee guddoo kan hojjechuu fi qabu uummata alaa biyya alaa kana keessatti. Rakkoon guddaa kan hubachuu dadhabuudha, ijaaramuu dadhabuudha. Inni kaan ijaaruudhaaf yoo fiigu, inni kaan immoo ijaaruudhaaf wareegama yoo kaffalu, aarsaa yoo kaffalu, inni kaan immoo isa ijaarame sana diiguudhaaf, isa ijaarame sana cabsuudhaaf itti wal ijaaraa jechuudha. Kanaaf wanti ta'uyyuu qabu har'a Oromoon ijaaramuu qaba. Oromoon tokkoomuu qaba. Oromoon har'a wal dhaggeeffachuu qaba, waliin abboomamuu qaba. Oromoon yoo waliin hin dhaggeeffanne taanaan hayyoota isaan hin dhaggeeffanne taanaan beektota isaan dhaggeeffanne of hin dhaggeeffanne waliin dhaggeeffamne taanaan yoo tokkummaa isaa Oromummaa irratti kan hin ijaaramne taanaan har'a Oromoon Oromummaa isaa irratti yoo jennu Oromoon har'a garaagarummaa xixiqqoo jiraachuu danda'a. Garaagarummaan loqodhaa, garaagarummaan amantaa kananii garuu Oromummaa kan waloo keenyatti amantiin kan dhuunfaati kan rabbi. Oromummaan garuu walii keenyaati. Oromummaa irratti yoo ijaarame, Oromummaa irratti yoo wal hubanne, Oromummaa irratti yoo tokkoomne bakka hin geenye hin jiru jechuudha. Kanaaf akkuma keenyaa jaldeessi tokkummaa dhaba keenyaaf sareen tokkittiin ajajaan kan ittiin himannu, ittiin dhaadannu haa ta'u baay'inni keenya qabeenya keenya garuu qabeenya humna jiru sana humnatti hin jijjiirre yoo ta'e meeshaa injifannoo keenyaa hin godhanne yoo ta'e uma faayidaa hin qabu jechuudha. Kaleessallee warra rubii keenya nu hin geenyeen garboomfamaa, bitamaa, sirna keenya dhabnee, aadaa keenya dhabnee, seenaa keenya mulqabnee ittiin jiraachaa turre. Har'allee hireen sun maayin waan gara fuulduratti illee deddeemaa jiru Dooktar Tsaggaayeen ture. Tuttuqee sana keessa akkamitti iyyuu bahuu dandeenya? Sana iyyuu amma seenaa 2008 91 isaa Sillaasee sana yoo jenne ammaaf hagam qophoofnee jirra? Hagam wal qopheessaa jirra? Hagam maal gochuu keenya? Cuftiyyuu gahee ittiin godhu qabsoon bifa garaagaraa qabdi. Qabsoon tumsa gaafatti. Qabsoo wal dhaga'uu gaafatti. Hagam wal dhaga'uu jirra? Hagam wal ijaaruu jirra? Kan jedhu sana keessatti namni yoo of ilaaleen jedha. Kanaaf kanumaan jechuu barbaadeni gabaadhaan siniin jedha. Kanaaf wanti ammaa jiru kun itti deemamee jabaatee namni iyyuu keessa haalaadhaan wal hubachuu qaba. Wanti amma deemaa jiru ammallee dhaloota dhufuudhaaf, dhaloota gara fuulduraa jiruudhaaf, haala Oromoo boochisuudhaaf inuma itti deemnaa jechuudha. Haala amma jiru kanaan yoo itti deemne garuu haala amma jiru kana beekne haala nutti deemaa jiru kana beekne hayyoonni dubbachaa jiru, beektonni dubbachaa jiru, namni dhuunfaan iyyuu dubbachaa jiru. Kanatti nutti deemaa jira. Waan nutti deemaa jiru kana immoo dammee yoo farra isaa qopheeffanne yoo wallee keenya wanti suniin cabaa jechuudha. Sana ammallee boochi keenya, ajjeefamuun keenya, ari'atamuun keenya, akka hoolatti qabatamuun keenya inuma jira jechuudha. Har'a waan ta'aa jiru marii biyyoollee isaa irratti hidhamee waan Oromoo irratti mari'atamaa jira. Waan lafeen meeqa itti caccabeessaa irratti beektonni keenya bakka buuteen isaan itti dhabaman sana ijoolleen xobbee fiigicha ishii deemteen xumuranne sun karaatti harcaate suniin iyyuu argamte sana dhabamsiisuuf sana iyyuu balleessuudhaaf mariin irratti godhatamaa jiru waan waliin beeknu waan guyyuudhaan iyyuu argaa oollu jechuudha. Sana hambisuudhaaf har'a yoo irratti waliin galle yoo irratti hin hojjenne sanatu ta'uu deemu jira. Sana waan nurratti deemaa jiru kanaaf immoo karaa kanaan of irraa hambifna jennee waliin ijaarre boruma walduma komannaa jechuudha. Akkuma seenaa abbootiin yookaan gameeyyiin qabsoon keenya darban sana keessatti baroota akkasiitu akkana godhe yookaan inni godhe iyyuu ani hin beeku quban qabu jedhanii quba walitti qaban sana akkasuma
qabsoon Oromoo daandii sirriitti deebi'ee tooratti deebi'ee akka bakkatti deebi'ee deemuu qaba. Har'a wanni hin taane taanaan boru dhaloonni dhufu kuni warruma amma jiru hayyootuma kana gaafata beektotuma kana gaafataa jechuudha. Maanaan bishaan mataa yaa beektonni mataa walitti qaba uummata kana hayyoon guddaan waan kana ta'uu qaba. Yeroo danqaaf rakkinoonni dhuguma namni wal danquu dandeenya. Yoo wal danqine sana keessatti garuu irra haan akkaataa kamiitiin hojjetachuu dandeenya, akkamitti fuulduratti tarkaanfachuu dandeenya jechuudha irratti hojjechuu qabna. Rakkoo kaayyoo dhaabbataa malee rakkoo dhaabbataa hin jiru. Rakkoo fi danqinoonni jijjiiran sun adeemsa keessa furamuu hin dandeessi. Qaamni sun namumatu uume namumatu immoo waan sana fura waan ta'eef akkasitti yoo irratti dhaabbanne yoo sana irratti nu hojjenne taanaan illee ammallee immoo inuma ni taati jechuudha. Kanaaf ammallee deebuu kan danda'u meeshaan keenya guddaa itti waan dhabne ittiin beekannu tokkummaa keenya jechuudha. Tokkummaadha. Tokkummaa hin qabaanne taananii waan makaleessa taasifame sanaan ta'a. Tokkummaa yoo qabaanne immoo akkuma jaarraa 16ffaa Oromoon deebisee sirna gadaa sana keessatti madda walaabuutti wal ga'ee lafa isaa deeffatee gadaadhaan sirna gadaadhaan wal ijaaree deeffate sana akkas godhannaa jechuudha. Kanatti immoo akkatti kun hin beeku jechuudha. Sanarra ka'ee immoo unka jaarmee alaa qabaachuu baatu malee immoo qabsoon bifa garaagaraatiin bakka garaagaraa irratti goggodhamaa turte sun deebitee baroota 1978 adda bilisummaa Oromootiin durayyuu Oromoon tolee jedhee garbummaan fudhate. Garuu inni kaafaaf kibbaa inni baaf dhiyaasuun wal dhagahuu dhabuun isaanii wal hubachuu dhabuun isaanii immoo deebi'ee akka garbummaa jalatti turte taasise. Ammallee akka sana hin taane waa'ee cimdoo haasaa jirra. Waa'ee cimdoo sana keessa dursinee waan cimdoon akkamitti akka nutti deemtu himaa jirra. Beekuu jirra garuu sun beekuun qaama furmaata paarsantii 50 iyyuu yee furmaata isaa arganne jechuudha. Garuu maal irratti hojjechuu maal goonuudha akkam goonaadha akkuma kana osuma jejjennu sunillee dhufeetuma atamnee qabsoo yaadattuun dhaabbattu inni manni ta'u inni nagayeera jedhu iyyuu yookaan cimdoo sana iyyuu haa fudhatu yoo dhaloonni gada feesanaaf immoo akkamitti jabeessinee waan sanarra iyyuu haanuu dandeenya irratti immoo hojjetamuu qaba. Waraana keessan jabeessa waraana keessan jabeessuun qabsoo Oromoo jabeessuudha. Qabsoo Oromoo jabeessuun immoo bilisummaa fi walabummaa Oromoo filachuudha waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo akkuma isiniin jedhe sintu utubaa ta'ee fi sintu lafee guddaa ta'ee fi asiin ga'e eeyyama tokko malee kaleessa gaafachaa gargaaraa deeggaraa turtanii haala kanaan immoo yoo itti deemne inuma injifannaan isiniin jedhaa galatooma isinitti dheeressa na ufkalcha gadaan bilisummaata.